waaqayyo kan keessan kan ta'e mana keessan sharaayyumaan ta'e bakka kan keessan kan ta'e ciqici aarii kan hin qabne hoodhu jedhee harka keessanitti miicuu gaafan jedhummoo harkaan miti harkaanis yoo ta'e rakkoon qabanitti hin qaanu waanuma tokko mana namaa yoo deemee hoteela namaa galee mana bunaa namaatti qaxaramee tun hojjedhee waanuma tokko itti hin qaanamu jechuudha hojii waan ta'eef jireenya waan ta'eef garuu yeroon karoorsu sana karoora koo keessa uffata miicuu kanan galchee maashinii laawundarii bitee galchee uffata isiniif haa kennu ameen jedha mana kiraayii xaaxaa siqaayii aariitti isinin galchin sakana ameen jedhaa fudhadhaati yoo akkas ta'e isin barbaachisanis miicee tokkosee jechuudha laawundarii miicee tokkosee sarakkabuuf karoorsiin ture sunis immoo keessa deebisee yaade walitti naa dhufuu dide nan bayeechi keessa waa meeqa baasee buuseen ture garuu waa'een maashinii daabboo kana maaliif sammuu kootti hin dhufne yeroo maashinii sanaa tasumaa takkumaa keessa koo hin dhufne arra garuu turichi siyaadina ta'e kana bitee manaan qaba yoo kennitu jechuun danda'a yookiin gurguruun danda'ame kee jedheetiin arra wanta baay'eetti gaabbee na gaabbisiise tokkoon isinii qabadhee dhufe isinis immoo maal akka ta'e dhaggeeffadhaa adda baasaati sinillee akka gooboo daraa kan gaabbine itti deemtanii ilaaltu jechuudha wantichis immoo maal akka ta'e viidiyoo guyyaa kaleessaa keessatti biddeen gogaa gurguruu fi akkasumallee waa'ee daabboo kaasuu yaaliin ture baay'ee saranaa sobne sababni isaa viidiyoo nani qabadhee dhufe ajandaa sana afaan waliin argu jidduutti natti dhufe waan ta'eef arra immoo bal'iseetiin waa'ee maashinii daabboo sanarratti haasa'uu barbaade jechuudha maashinii sana otoon biteera ta'e arra biyyaansi yoonitti jechuudha baadheeyyoo gatii guddaa naa baasa ture kan gurguree jechuudha garuu immoo amma suuqii kana keessatti irra caalaa wanti gaafatamu biddeen gogaa fi daabboo sanaa jechuudha biddeen namni kan ofaa laaxxeen jira maal jira biddeen gogaa safaratti baay'ee barbaadamuu fi akkasuma immoo daabboo keessattuu erga suuqii bal'isne bakka daabboos fidi ufanii yeroo paastaa bitan daabboon hin jiru daabboon fiddu daabboo yoom jalqabdu bakka akkasitti na gaabbisiisaa yeroo jechuudha ani garuu dura karoora daabboo fi biddeen gogaa gurguruu hin qabun ture har'a garuu nan gaabbe isin immoo warri ganaa galtanii karoora hojii uumachuu qabdan tokkoffaa safara isinitti hojjettan illee murteessaadha waan akkasii kun otoon hojjedhee naawwaadhaa na baasaa jettanii akka itti yaaddan booda akka hin gaabbine isa kanaan isinii qabadhee dhufesti haga xumuraatti waliin turaatii haganaa galee fi hagan beekurraan isinii qooda isinis immoo yaada keessan koomentii irratti ibsachuu bakka isin hin galleellee gaafachuutii dandeessuu na waliin turaa isiniin jedha nagaa artuu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqaa jirra galanni isaa hin badiinii warri haaraa taatan sabskraabii godhaa warri immoo kaan hundi keessanuu laayikii godhaatii viidiyoon gara biraatti akka darbu nu gargaaraa nu deeggaraacha gamanumaan maashiniin daabboo suni isa kamidha kan keessan kan qoraan isinitti fakkaachuu danda'a ovenillee kan jettan jirtu maashiniin daabboo kan itti hojjetanii suuqii keessatti gurguramu isa kam akka ta'e isinitti hima asumaan warri hin beekne jechuudha tambaniin irratti illee isiniif hin maxxansa yeroo ni hojii hojjechuudhaaf karoorfadhe hojii akkamii akkan hojjedhu akkasumallee bakki safarrii itti hojii jalqaban murteessaadha uummanni naannoo sana waan akkamii akka bituudhaa fi barbaadu sanallee beekuun gaariidha waan uummanni barbaadu kan biraa waan suuqitti galemmoo kan biraa otee wal faalleessa anaaf immoo kisaaraadha mitiire amma safara kanatti waan naannoon kun barbaadu waan isaan bitatan hundumaa adda baasnee beekne jechuudha ani beekeera suuqii kana keessa wanti tokko wanti dhibame hin jiru uffata yoo ta'e malee uffataan alatti wanti dhibame hin jiru garuu isarra darbe immoo wanti isaan gaafatan akkuma isiniin jedhe biddeen gogaa fi daabboodha daabboon fidduu yoom jalqabdaa keessattuu ergaa suuqii bal'isne duraan finna fiitimatti addaan kunni jalqabne booda kanammoo bal'isne isiniin jedhe isinitti himeetiin ture erga bal'atee booda immoo bakka as keessatti daabboo yoom jalqabda daabboo yoom fidda ani inni kun mataana nyaate makkafaafii irraa fuudhu makkafaafiyaan fagoodha hagis maras nama nawwaxxu bajaajin jira maal jira yookiin gaariitti illee yoo dhufe ta'e bajaajin illee ofiddee ta'e tiraanspoortii jira achiis immoo gamiin bitama
Asimmoo meeqatti gurgura hin hawwaattu. Makkafaafiyarraa fuudhuuf jechuudha. Garuu kan hawwaattu isa kamsiitan isa mana keessatti hojjetamu. Keessattuu mana kiraa qabdan taanaan waan kun sirriitti bu'aa qabeessadha. Isin ammaa warra achi jirtan kan keessan kan uffatanii kan galtanii hojii uummachuuf jiraatan jirtu. Kan keessan immoo mana kan keessan irraa akkuma keenya kana kuttanii asitti jalqabuudhaaf kan karoorfattan jirtu. Keessu manni kiraan hin jiru taanaan wantichi daabboon sun baay'ee tokko bu'aa qabeessa nama taasisa jechuudha. Maal gootu duqeetii makkafaafiyarraa fuutu. Intina kiiloodhaan osoo hin taane makkafaafiyarraa fuutu. Isa booda utuma mana keessatti hojjetamee maashiniin sun jiraatee baay'ee tokko bu'aa qaba ture. Anamma duqeetii suuqiidhaaf kanan fidu. Anamma kana naasaa jiru waa'ee mataa korraati. Isin immoo kana fakkeenya fudhachuudhaan karoora keessanii fi safaratti galtanii hojii uummachuu barbaaddan walitti fiddu. Akka kanaatti naawwaa ta'uu danda'a wantichi. Jettanii ergatti yaaddanii booda karoorichi sun yoo wal sinii simedha. Gara kanatti kan isin galuu dandeessan jechuudha malee ani je'eef miti. Maashinii daabboos kan isin bittaniina duqeetii makkafaafiyarraa ta'anii kanan fidu. Kan suuqii kan nuti fidnu Finfinnee finna. Gara biraattis dhufuu danda'a garuu nuuf Finfinneetu nuu ta'a. Achittis immoo fiduudhaafis waan hundumaafuu kan mijatu achidha. Duqeetii kana achiitii finnee as kanatti yoo ta'u maashiniin sun bitee duraan manaa qabaadhe fataa godhee nan hojjedha. Baay'ee bu'aa qabeessan ta'an ture. Har'a immoo maashinii sana hin binnellee durarree karoora kana hin qabu. Karoora biddeen gogaa sana hojjechuu hin qabu durumaanuu maaliif haala kootiin yeroo kan fuulduraan beeku malee hagammatti karoora koo keessa galchinee fuulduratti immoo hin beeku. Maal akka ta'e jechuudha. Sunis immoo bareeda ture maaliif hin gaafatama waan ta'eef. Waan uummanni naannoo sana gaafatu immoo hojjechuun bu'aa qabeessa nama taasisa malee nama hin kassarsiisu. Maashinii daabboo sana garuu yeroo achi jiru otoon biteera ta'e hagammaatti otoon itti hojjechuu baadhee deebisee gurguree gatii guddaatti nan gurgura jechuudha. Inni kan biraan immoo maashinii chiipsii. Chiipsii kan itti hojjetamu maashiniin chiipsiis kam akka ta'e kan biraan irratti sirriitti ilaalladha. Isin jechuudha warri hin beekne. Oofenii wayyamoo isa kan wayyamoo warra jettan maashiniin kan chiipsii ittiin hojjetanii fi kan daabboo ittiin hojjetanii isa mana keessa otoo hin taane mataa isaa kan danda'e jiraachuudha. Xiqqaanis guddaanis diizaayinii garaagaraatiin kan suuqiidhaaf itti hojjetamu addaan. Oofenii isa mana keessatti fayyadamnu yookaan immoo kan qoraan isa kanaa miti. Akkasitti hubadhaati. Maashinii chiipsii illee otoo bittanii lafa keessanii jechuudha. Mallanni harkarra taa'uun baankii taa'ee naggaadotuma fayyadamanii isiniin fayyadu. Harkarras taa'ee faayidaa hin qabu. Otoo danda'amee waan akkasiifa maashina kana gatiinsaa yeroo irraa gara yerootti dabalu kana bittanii keessanii isinii danda'ame taanaan ofii keessan ittiin hojjettu. Hin danda'amu taanaan immoo hin gurgurtu jechuudha. Kun wanta nama kassarsiisu ammis saantibii tokko hin qabu. Kireessuullee dandeessu. Yoo ta'uu baate jechuudha. Ani garuu manni kiraa hin qabu miti otoon biteera ta'ee akkuma isiniin jedhe waa ittiin hojjedhee daabboo sana gabaarra oolchuu nan danda'an ture. Yookiin immoo tona gammaatti bitee kaayira ta'ee nan gurguree gatii guddaarraa argadhan ture jechuudha. Garuu ani karoora sana hin qabaanne achitti maashiniin sun immoo gatiin isaa meeqaan gurgurama meeqaan bitama akkamiin argatu isa argatu kan jedhu inni kun bakki argama isaa bakka hundatti argachuu dandeessu. Garuu gatii isaa har'a kana hidhee jala muree isinitti himuu hin danda'u. Maaliif hin gaafanne waan ta'eef fuulduratti garuu yoo waaqayyo na gargaare na milkeessa jechuudha. Gatii xiqqaatiin hin bitamu maashinii suni kanas ta'e sana qimamoonni kan akkasiin dandeessan nan beeka. Anuu ganaas taa'ee maashinii sana bituudhaaf karoora koo keessa galchaa yaalaan jira jechuudha. Barree guddaadhaan bitama maashinii suni bu'aa guddaa waan qabuuf maashinichi abbaan qabaate ittiin hojjete bareeda. Kanaafuu gatii salphaatiin hin argamu. Isa akkasii miti wanti xiqqaan immoo buddii qaalee akka ta'een beektu biyya keenya keessaa jechuudha. Kanaaf hin sodaatiin asin birrii kuma kanaanii 100, 50, 200 kana bitee maalan godhaa miti. Jalqaba birrii keessa waan itti baastan adda baastanii taanaan wanti sun itti isinii deebisuutii danda'a. Garuu itti yaaduun gaariidha dura. Otoo waan sanatti galtanii maallaqa keessan
sanarra hin naqiin itti ototti yaaddanii bareedammooti kana keessatti jechuudha. Ani yeroo achi jiru hojii baay'ee karoorseera yaadeera kan hojjechuun danda'atiin na kam naawwayyaa kamtu naawwaxaa kan jedhu waan meeqa yaadeera baasee buusee jechuudha. Mana rifeensaallee yaadeera, mana uffata hodhullee yaadeera, waan meeqa yaade mana bunaallee yaadeera kana baneetuun hojjedhee kamtu naawwaxaa kan jedhu waan meeqa yaade keessa kana nama filadhee itti hojii jalqabe kana gammeen sana deeggareera kanarratti yaada kanarratti sana hojjechaa jiru kanarratti waa'ee mana rifeensaa irrattis inni kana fatoon hojjedheen jedhaa roon jedhee haasa'u booda kanarra kanarra jechuudha roon galuu ga'eetti karoo akkasiifan qaba roon jedhu waa'ee mana rifeensaallee faayidaa sammiidhaasaa hundumaa natti himaa ture. Bakka irra caalaatti innis kan inni na deeggare yaadni isaa guutuutti hojii nama hojjechaa jiru kanadha. Isa amma jalqabni kanaa jechuudha. Kana si wayyaa kiraayin kaffaltu asuma jirta waan ta'eef inni sun hojjettees hojjechuu baattees cuftees bantees kiraayin mana sirriitti lakkaa'uun dirqama. Isa kana wajjiniin wal bira qabdee ilaaluu qabdaa yaaduu qabdaa naan jedhee akkasitti naa qodaatii ture. Ani immoo miicuu gaafan jedhu immoo harkaan miti. Harkaanis yoo ta'e rakkoon qaban ittiin qaana waanuma tokko mana namaa yoo deemee hoteela namaa galee mana buna namaatti qaxaramee tuun hojjedhee waanuma tokko ittiin qaanamu jechuudha. Hojii waan ta'eef jireenya waan ta'eef garuu yeroon karoorsu sana karoora koo keessa uffata miicuu kanan galchee maashinii laawundarii bitee galchee uffata miicee tokkosee jechuudha. Laawundarii miicee tokkosee sarakkabuuf karoorsiin ture. Sunis immoo keessa deebisee yaade walitti naa dhufuu dide nan bayeechi keessa waa meeqa baasee buuseen ture. Garuu waa'een maashinii daabboo kana maaliif sammuu kootti hin dhufne yeroo takkumaa keessa koo hin dhufne irra garuu tonichi siyaadee ta'e mana kana bitee manaan qaba yookiin itti hojjechuun danda'u yookiin gurguruun danda'ameeti jedheetiin bishaan darbee waraabanii ammas immoo akkuma isheen jedhe yoo naa milkaa'uu naa tasaakkee waaqayyo na gargaare nan bitaa jedheetiin karoorsaa jira jechuudha. Fuuldura kanatti isin immoo achi teessanii hojii hojjettanii hojjechuudhaaf karoorfattanii fi safarri isinitti hojjettan waan akkamiitu bitama yookaan barbaachisaa jettanii adda baastanii beekuu qabdu. Erga beektanii meeshaatti deebitu jechuudha malee hin jettanii galtanii karoora hojii hojjechuu fedhii hojii hojjechuu waan qabdaniif maallaqa keessan intina gochuu qabdan jechuudha. Itti yaadanitudha kan isin bitachuu qabdanii. እና maashinii daabboo isa guddaa kan ittiin hojjetanii gabaarra oolchanii kan gurguranidha. Maashinii nani jedhe malee isa mana keessaa miti jechuudha. Isa mana keessaas immoo barbaadan isin fayyada. Baay'ee nama fayyada. Isaan jiraannaan nama fayyada. Bakka isaatti yeroo isaan hin jirre sirumaafuu hin jira taanaan mana keessan keessa isaan hin jira taanaan mana kiraayii yoo ta'e waan akkasiif isin hin gosuwani. Waaqayyoo kan keessan kan ta'e mana keessan sharaayyuu maan ta'e bakka kan keessan kan ta'e ciqici aarii kan hin qabne hodhu jedhee harka keessanitti isiniif kenna. Ameen jedha. Mana kiraayii xaaxaa siqaayii aariitti isin hin galchin. Isa kana ameen jedhaa fudhadhaati yoo akkas ta'e isin barbaachisanis dandeenyaan ammoo maanka 20 qabdan waan mana keessa barbaachisu firee 2 maan ta'e. Hamma shinii 15 qabdan maaliif wanti isin barbaachisu waan tokkitti hin qabaatin. Isa kanatti waa qabeessa malee biifee mana keessa tuulanii waan billiqii cininniqii miraamanii mana keessa tuulu waan tokko nama fayyadu. Waan tokko jechuudha. Anamma waan antirfii bite mana keessa nan fayyadaan jiru. Yaa akkasumas miti. Baay'ee waan handaangaa darbee miti malee yoo ta'e kan handaangaa darbee uffata moofaa ismaa. Waa'ee isaan dubbatina. Innaa wanti hundumtuu immoo faashinii dhufa waan ta'eef asuma ta'anii aga nama gargaaree waaqayyo haga dandeettii ofii sana hordofu yoo ta'e malee kutota baay'isuun faayidaa hin qabu. Agarsiisanii danda'ame waan kwaalitii qabdu mana keessan keessatti tokko qabaannaan gaariidha. Maashinii kanas yoo qabaattan ta'e gaariidha. Akkasuma warri maashinii sana nu bituu dandeessaa jettan kan akkamiiti? Maashinii sun gosa akkamiiti? Maal hojjeta? Alatti immoo galtanii hojiitti hojjechuuf immoo mana keessatti itti fayyadamuuf jedhamu maayinni isa kanallee maashinii akkamiin isinii bituu danda'a?
isa jedhu erga sinii galee anaafillee siniifillee sabooda ana gammaatti meeshaa namaa bitee hin beeku. Isuma dhugaa isaa dubbachuuf garuu mana koo keessaa waan ani itti fayyadamu waan ani bitee jaallattan taanaan siniti tole taanaan naannoon ani jiru argama taanaan anammaa hojiin koo namoonni tokko tokko isuma kana hojii isaanii godhatanii biyya garaagaraa deemanii kan sarakkaban qodaan mana keessaa bitanii waan akka soba bakka guutummaa guutuutti meeshaalee mana keessaa bitanii warri geessanii hojii kooti jedhanii warra akkasitti hojjetan jiru. Ani hojii akkasii irratti naaf mijatu. Maaliif manadha. Asiis immoo hojiin koo kan gibbii kana keessaa na baasu miti. Kana hin fudhadhu waan jechuudha. Waan akkasii garuu jira mitiiree dhuftanii kan manatti fudhachuuf dandeessanidha yoo ta'e naannoo nani jirutti dhiyaatu yoo ta'e namoonni tokko tokko dhufnee si arguu barbaannaa yeroo galluu si dubbisna maal jettan nan jira bakka nani jirutti jechuudha. Malee asii fachi socho'u hojii koo wajjin nan deemsisu. Isa kana dhiisee immoo hojii biraa yoo hojjechuu dhaqe kun faayidaa hin qabu jechuudha. Masbaradhaan nama akkaachisa. Wanni nu bituu dandeessaa jettan naannoo nani jiru kan argamu yoo ta'e asii kaasee bakka biraa kan hin geessine bitee as kaa'e as dhuftanii kan fudhachuu dandeessanidha yoo ta'e irratti haasa'uu dandeenya malee kan biraa akkuma isiniin jedhe jechuudha. Isa kana ijaaf qalbiidhaan hambisaatii maashinii nan isiniin jedhe jala muree maashinii kan daabboo isa guddaa kan ittiin hojjetanii gabaarra oolchuu danda'anidha. Inni mana keessaa qabu ofinitti shan xiqqishoon kun hin hojjeta. Daabboo sirriitti hojjeta garuu xiqqoodha. Daabboo suuqitti gurguran baasoo baay'ate daabboo 6-7 caalaa hin baasu. Amma kana immoo hojjechuun ibsaan isin qoxxara waan ta'eefu ibsaan qoxxaruun dirqama waan sana bukkoo sana baay'atee bukaa'ee maashinii guddaatti yeroo lama ture tokkotti kan hin baanedha yoo ta'e amma chirchaara tokko lama jechuun immoo hin fayyadu. Yaa akkuma isiniin jedhe isinis immoo kadhadhaa siifaa milkaa'utti siifaa boosonaan jedha. Fuuldura kanatti eenyumaan bitaa jedheetiin akkasitti yaadee uummanni damballoonni gooti suuqii keessa bakka daabboo jedhu namaa galgal isaan immoo akka mooraalii godhadhee karoora sanarratti xiyyeeffadhu na taasisaa jiru waan ta'eef walumaan ilaalla. Uma isaa immoo akka makkatee isinis immoo jirtu anaanis achi naa ga'u isinis maashinii chiipsii kan itti hojjetamu buskutiin kan itti hojjetamu jira. Barandaa irratti hojii garaagaraa hojjechuu dandeessu. Keessattuu barandaa kan keessan taanaanii hojii garaagaraati kan isin hojjechuu dandeessanii. Ani amma suuqii fillafiitiiti barandaan bal'aan jira. Karaa fillafiitiisaa jechuudha. Boqqolloo irratti ijaaramee karaa namni seenee waa bitaatu barandicha achirratti hojii hojjechuu hin danda'ama garuu sun immoo hin deemu sitti. Fakkeenyaaf achirratti otoo buna jalqabee hin hojjetamu. Bunni dhugamu safara kanatti magaalatti ol bahu. Buskutiin namni inni sun nan awwaaxa'u garuu kan keessaa sana kanneen akka daabboo sana kanneen akka chiipsii namni sun biddeen gogaan sun baay'ee bareeda ture. Ammaaf garuu karoora sana hin qabaanneef akkas ta'ee fuulduratti immoo naa milkaa'aa tasaakka'a jedheetiin abdii qabaa. Isinis immoo na jajjabeessaatii siifa milkaa'uudhaan jedha. Ofii keessaniif immoo achitti itti yaadaati. Yoo hojjechuu baattan akkuma isiniin jedhe TV kanaan isinitti gurguruu dandeessu. Fataa gootanii jechuudha. Gatiittiin bittanii xifiidhaan gurguruu dandeessu. Gabaan irraa kaleessa tokko miti waan ta'eef. Akka isiniin jedhaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufi kana fakkaata. Like share gochuu hin irraanfatina. Bakki isiniin galle gaafachuu yaada nani qabu irratti intina yoo qabaattanis immoo fataa gootanii koomentii irratti walii keenyaaf ibsuu dandeessu. Anaanis na fayyada, kaanis immoo ni fayyada. Isinii kan jedhamiti. Ani sababa manarra asin fuuldura taa'ee haasa'uu fi beektuu ta'uu koo miti. Na caalaatti warri kana keessa fageessitanii bal'inaan beektan jiraachuu dandeessu waan ta'eef koomentii irratti walii ibsini, wal jajjabeessini. Kun si awwaattaa, kun akkasii godha, kun siin tosiidha kan jedhu yoo dubbanne homaa rakkina tokko hin qabu. Isinii kan jedhamiti haga nama ta'anitti jechuudha. Karaa kanaan illee wal fayyaduu dandeenya isiniin jechuuti barbaadini. Ammaaf nan xumura viidiyoo biraatiin nagaan dhufutti nagaa fayyaa ta'aa gaarii isin darbinamtu isin argini. Bye.